Tahu bak dia yang jelasin dulu. Sannan ɗaya janna na ɗame mai duka kun kuma doktor din na wadda ya la fon ko kike kana sannan rubutu sun kabila ilmon keessa ni mo ko ne manan buluman Istipu bataja. kan alkani mo man tingalu bakken bula maaliif bakkee bulu mucaan na ariyate na rukute janna na sodaadde lama ta'ani na ariyatani na rukutani amma yuula kunoon baqatani jarra namoo rukutu namatti si kan waan rukutu manan keessa kaa'u moo naddabe silaa achittan kaddama qaabu maanan silaa itti kenna waan jedhe nyaatan barbaade nanaadha qaawwaan itti kenna na ajjeesu rakkinni jaraa maanni ijoollee rakkinni jaraa sammuunuma jaraa fuudhame waan jedhi maraatan hin beeku sammuu lammaanu sunxaal muftaar kan jedhamu waggaa 5 ciiseera ergasii immoo bakkeedhuma deemaa qabeenyaa isaas hin dhabee ani giidoo hin qabu hin dubbadhu qabeenyaa yookaan qabu mana isaa jiru isaa mi'a isaa hin dhabee eddeen itti hojjetu hin beeku. Dur maal hojjetu ture? Baalataawoo barsiisa suntaal muftaar alaabii baalataawoti hoogganaa waggaa 5 immoo kunoo na bira ciise waan uffatee bulu hin qabu qullaa bulaa ilaaluu hin dandeessa. Inni tokko immoo gibilinnaa suntaal inni fuwaadii siraa jedhama inni hangafaayyuu namayyuu inni nama cimaatu deebi'ee gad deebi'ee harka nama dura qabatee daddabee ol deebi'ee na rakkisu lama ta'anii naazabu aanumtuu maraadheeraa jala yuutuu hin ta'in. Dur yeroo hojii hojjetan akkamitti isin nagaa gannaasan nagaa jarri hundiyyuu yooma jarri qabaman hin wallaalladhe deemta immoo farankaan qabu haakimiin geeffadhu qorichatti hin barbaaddadhu waan jarri nyaatanii bulanuun qabuuni waan ani ittiin geeffadhu dhabee ijuma kanaan ilaala. Iyyee dadhabeedhuman taa'ee godoodhuma tokko jarri qabaannaan achittiin silaa kaddamaa godoo koo keessatti immoo na rukutanii na ajjeesu kunoo manjalee namaan bula namni ijoolleen rukutanii ofitti nan qabu. Hamma maanniree furmaanni isaa maanni? Furmaata isaa erga lafaa naa kaaftanii akka beektan naa godha. Naafa akka mamanuusi qallabni kunis yuu mataa jalaa yeeqa. Agabuu bulu agabuu oolu. Hangiidoon qabu beekee waan maal hojjedhee nyaachisu nan dadhabe. Hamma maaliin jiraachisaatanii reesin? Amma argasiimoo waan namni asuma taa'etanii waan mataa namaa daa isaatu ni rukutu mataa namaa daa malee hojii biraan beeku giidoon qabu waa tokko hojjedhu danda'e. Maayaa koon argitu ati maddii koo margitu. Rifeensa namaa dhooftaniiti? Rifeensa namaa tuqittiin naa malee waa tokko hin qabu. Sanumaan farankaa argattu? Sanumaan birrii 10 hin fudhu. Kanuma ofii dhiisee ofii agabuu buleen jala nyaachisa kanaan malkiin koo akka kana na dhume namni moonatti nufu saana baqataa amma moo mataa daayyuu dhufuu dide sodaatanii godadhaabatu dallaa gara gadii dhaabatu namni moon tokko ittiin dhufu firri koollee anuu fira maaliin qabaa miti erga jedhi dhukkubsatanii an firayyuu hin qabu namatti bultee naan jedhu hin qabu namatti abitti jirte jedhu hin qabu firootiin koollee kan obbolaa qabu na baqatu ijoollee sodaatanii namni tokko itti dhufu hin jiru. Abbaan jaraa? Hinduwali abbaan jaraa ijoollee akka geetiiti abbaan sun taali. Magaalaa Jimmaa irraa kaanee kiiloomeetira 100 ol deemnee godina Jimmaa aanaa Saxxammaa magaalaa Gaattiraatti argamna. Ilaalaa waan baay'ee nama gaddisiisu. Haati tokko ilmaan deessee guddifattee barsiifattee hojii qabsiifattee yerootti aara galfattu yerootti ilmaan ilmoo isii wajjin taphattutti ilmaan ishee lamaan jalaa dhukkubsatanii jalaa akka hin taane ta'anii rakkoo hamaa keessa galanii jiru. Waan nama gaddisiisu haati kun ijoollee ishee kana waan nyaachistu hin qabdu. Ofiifuu dadhabduudha, dulloomtuudha. Inni tokko hojjetaa mootummaa itti gaafatamaa waajjira baalaa ture. Inni tokko immoo ogeessa yookaan makaanika konkolaataa ture. Garuu yeroo ammaa kana lachan isaaniitu abdii dhabanii, of dhabanii, sammuu dhabanii, haadha isaanii rakkattee isaan guddiste rakkisaa jiru. Isaanis jaallatanii miti waan gaarii dhufedha. Obboleewwan keenya viidiyoo kana daawwattan namoonni magaalaa Gaattiraa keessa jiran ijoollee kana lamaan maatii kana namni hin beekne hin jiru. Yeroo ammaa kana jireenyi humnaa olitti ta'ee rakkoo hamaa keessa jiru. Kanaafuu obboleewwan biyya keessaa fi biyya alaatti argamtan rabbiif jecha waan dandeessan lakkoofsa akkaawuntii haadha kanaaf baname irratti waan dandeessan akka gargaartan amaanas niin jechuun barbaada. Namoonni immoo gargaaruu hin dandeenye viidiyoo kana sheer gochuun nama biraa kan of qaqqabsiistan amaanas niin jechuun barbaada. Ana Abdii Geetaachoo Abbabee Caaliitii kaameraamaaniin Abdusalaam Warquutii Galatooma Horaa Bulaa Deebanaa.